hamilee bulloof hamilee meekenna akkas ammallee irra deebi'a namni mana tokko ijaaru hin dhagahamu citaa waliin saamu ammas dhaaba Oromoo kan sadaffaa eenyume Jaalmarroo yookiin waraana bilisummaa Oromootiif kan Jaalmarroon hoogganamu obbo Ittafaan osoo bakka kana dhuftanii nu fuutanii obbo Ittafaa yoo obbo Ittafaan hin jirre ta'e obbo Ifaa aseema obbo Ifaan jiranii dhufaa jiranii obbo Ifaan mee hamilee kennaafi kennaan kun waraana bilisummaa Oromoo waboof kan kenname jechuudha. Hamileen hin jirtu. Galatoomaa hundumti keessanii namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu abaa'oo wabootiif galatoomaa in bilisoomna. Namni man tokko ijaaru citaa waliin saamu ammas waliin saamu galatoomaa kennaan dhaabbota sadinii kanuma irratti yoo raawwatu amma qajeeluma obbo Gammachuu gara teessoo isaanii naasimadha itti aanaa community meet hamilee kennaafi akkas amma kan kennaanuuf kennan dura taa'aa hawaasa magaalaa Kalgaarii obbo Roobeeraa gara waltajjii naasimadha. hamileen keessan laafa maal taatan Kalgaarii akkasuma obbo Tamaam Gammadii gara waltajjii asnaa dhiyaadhu Tamaamiif hamilee koree duraanii keessa kennaan kun kan kennamu qabsaayaa kenna hayyuu kenna kan akka nama du'aanuu galeetti laallu kan hundi kenna jaalannu nu'uu miti kadiinillee jaalatu hin jaalatanii bar namni jaalatu rabbillee hin jaalata akkasiimi goota bar rabbillee hin jaalata Muhammadiif amo kunooti Check. hamilee mee akkas mee dura taa'aa hawaasa magaalaa Kalgaarii obbo Jawaariif kennaanuuf kennaa jiru hamilee kennaafi maal akka jedhu osoo nuu dubbisanii obbo Jawaar Mahaammadiif wareegama nuuf kaffalaniif galatoomaa jedha. wareegama nuuf kafaltaniif galatoomaa akkasuma asumatti osoo isaan gad hin taa'in jaala qabsoo isaanii
kan hundi keenya jaalannu kan umrii isaanii guutuu mana hidhaa mana godhatan eenyu isaan obbo Baqqalaa Garbaatiif isaanumatti kennan jechuu akka nu geessan. Hamilee galatoomaa dubbisu obbo Baqqalaa Garbaa wareegamni nuuf kaffaltaniif galatoomaa jennaanii jedhan. wareegama nuuf kaffaltaniif galatoomaa. Ammas bulloo hin teessifnu dhaamsa fe'aa guddaa itti fe'achuuf deemaa jirra. Kan itti aanu duraan dursee dura taa'aa keenyaa fi obbo Tamaamiin bakka teessoo isaaniitti naasimadhaa. Kennaa itti aanu kan nuuf kennan aadde Amartii fi haadha Bilisee gara waltajjii. Haadha Bilisee yookiin aadde Galgalee gara waltajjii. Artist Amartii Waariitii fi aadde Galgalee yookiin haadha Sinqee aadde Galgalee jechuu dandeenya. Hamilee kennaaf himee dubartii galatoomaa hundumti keessanuu baga asitti argamtan goota keenya simachuu fi egaa warri dhiiraa kun ofumaa bukeessanii ofumaa tolchuu dubartii takkaafillee carraan kennine amma ammaatitti maalumaafuu isaan hin komannu homaa miti nuti tokkuma. Kennaan nuti asitti qopheessine kuni kennaa addaati. Kennaan kun kan kennamu dubartoota gaafa abbaan warraa isaanii mana hidhaa keessatti rakkachaa ture. Mana hidhaa keessatti gaafa inni mana hidhaa jiru akkam bule laata, eessa bule laata, akkamitti bulchan laata, karamitti isaan geeddaran laata, har'ammoo maal keessa bulan jedhanii ciniinsifachaa rakkachaa hiphachaa turaniif haadha manaa obbo Johaar Mahammed Arfaasee Gammadaa, haadha manaa obbo Baqqalaa Garbaa, haadha Saamu'eel, haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa, haadha Wabii, haadha manaa Abdul Jabbaar. Isaaniif kennaa addaa akka hawaasa magaalaa Kaalgaariitiif akka qindeessitoota qophii kanaatitti qopheessinee kan ammoo goonni keenya obbo Johaar Mahammed akka itti biraan nu ga'u abdii isatti kennannaa galatooma. Dhiifama guddaa kennaan kunis warqii mormaatii hunduma isaaniitiifuu haadha manaa warraa obbo Johaariif Arfaaseedhaaf Oromoo kan jedhu tolchisiisnee haadha manaa Abdul Jabbaariif Abdul Jabbaar kan jedhu haadha manaa Hacaaluutiif Haacee kan jedhu haadha manaa obbo Baqqalaatiif immoo Oromiyaa kan jedhu warqee mormaa harka isaaniitiif tolchisiisnee galatoomna. Hamileen keessan laafaadha mee hamileen? haa banamu. Kana fakkaata. Kennaan isaan arfaniitu wal fakkaata waan ta'eef banuun ni barbaachisaa? haa banamu. Waluma fakkaata. Kan aadde Arfaasee haadha Oromooti. Kennaa haadha Oromoo.
kun ammoo kennaa haadha manaa abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar rabbi rahmataa godhuufi kun immoo kan haadha manaa artistii keenya kan jaalannu kan nu jalaa wareegame obbo artist Hacaaluuti. Kiyyaadhaaf kan qophaa'e jechuudha. Galatoomaa bulloo bakka taa'u nuus midhaame. Aadde artist Amartii Waarii galatoomii ulfaadhu siin jenna. Itti aansee kennaa gabaabaa tokko asumaan haati teenya aadde Hawwoon fi haati Siinqee dubartoonni walii galaan kan qopheessanii kennaa kana ammas obbo Jawaariif nuu kennu mee itti nuuf kennaa ka hamilee kennaafi hamilee kennaafi mee haa banamu aadaadha uffata aadaati akkam bareeda seetan galatoomaa amma mee gannuuf ta'a xiqqoo waa'ee kennaa kanaarraa Paastor Lataa waan hafe jira kanaaf daqiiqaa takka keessatti nuu xumuru isaanumatti isiniif kenna. Musxeeni waa'ee tokkummaa Oromoo dubbadhu waa'een kennaa dhumateeradha. Egaa dhugaadhuma wanti asitti wal geenneef tokko waa'ee tokkummaa Oromootiif mee yeroo tokko sagalee keessanii tokkummaa jedhaa.
Pastor Lataa galatooma Pastor Lataa familii naa kennaa. Kana taansuun Oromoo biyya kanatti ilmoo argachuu jirra. Ilmaan keenya ganna 50 booda maal akka ta'an har'atti jettanii yoo tilmaamtan kan har'a maqaa ofii himachuu hin dandeenye jecha afaan Oromoo tokko hin beekne ilmoon ilmoo isaa maal akka ta'u tilmaamuun nama dhibu. Kanaaf sanballeessuudhaaf warra xaaran artist Qaasim Adam yookiin Barroo walaloo fi yadaloo qubee afaan Oromoo qopheessuun kan ijoollee barattoota qubee kana shaakalchiisan akkasumas barsiisaa obbo Hussein Abbaa Xiiqoo ijoollee ammas duratti baatee isinii faarsuuf jirtu kana kan qopheessan Hussein Abbaa Xiiqootii fi Qaasim Barroo familii kennaame. Akkasumas warroota hedduutu duubaan jira. Jakalamana upakara satau lawaya zadaya za a e I o u ba ja ya ya e o ba ka ya za ba ga la sha ra ba wa ya a afaan ba barnoota cha chaasa da diriira eeggate ba furmaat ga kallat daay ifa ja jireenya kallatti ba wixine ga mata yaada yaa'u Oromoo kallatti riqicha sabummaa uummaa ulaagaa wixinee umura yaada hamilee kennaafi afaan Oromootiin baranaa
dabseenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa qubee afaan oromootiin barannaa dabseenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa Abacada efaga aija kalamana upakara satau bawataya zayaza Abacada efaga aija kalamana upakara satau bawataya zayaza Chop 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 Afaan oromootiin barannaa dabseenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa qubee afaan oromootiin barannaa dabseenaa keenya ittiin barreeffannaa sirna gadaa bulaa turreen ijaarannaa oromummaa sabboonummaan jabeeffannaa Okay. Kota buat. Cimbu super. Okay, good. Kota. Ca, ba, wait. Fa, ga, ia, I, ja, ka, la, ma, na, o, pa, ka, ra, sa, ta, o, ga, ya, ra, ni, ya. Kota mau, jeda deh mam, ya? Oke. Na, o, pa, ka, ra, sa, ta, o, gabasa ini sudah full sudah kami. Cada efaga ai jakala mana upakara satau tawaja zaya dema gerasin dema acuman straight Jalka, boy amacin, boy acin. Acuman buah. Okay, good. Daging agam. Dada. Hahor baganagan dufen wala lo ka dufe gafil lain kaba yo sirrin na tsaga sirrin gurri jaga dage bachisa kalbi sang pasa nyatu ati aban ho mali amali chunkun malif nu anu basa ye Itin same singaden baby natam me natima maka ani achitin debi I
jennaan dhaabbata Oromiyaa tana dhadhaltee guddiftee hayyoo addunyaa guddeena taayyoo fi baraan nyaattee kuffifte akka leenjisaa waan hayyoo fi hin fe'amii biraan nuun gali. Dhaloonni yoomiin wallaalu galatooma. Sagalee tookiin bulloo takkaan baatii gochisu yoo jedhu keessa waliin rakkoo jidduu isaanii jiru waliin furru wal kabaju wal ma illee barattoota qubeetii Jawaariin simachuuf akkanatti qophaa'anii dhufan isa simannu malee sagantaa nuu qabdu malee jedhanii kanaaf sagantaa qabnee fi kunoo simatanii jiran. Kanattaan Suudaan qeerroo magaalaa Kaalgaarii sagantaa ajaa'ibaa qabu isatti aansinee bulloon isin eegdan qophaa'u jira. Kanaaf mee qeerroo magaalaa Kaalgaarii hamilee naa simadhaa. Hamilee fedhan. Akka bakka kana hin qabne gizee qabatan.
Oh, of course. What did they introduce? Get down. Aqui se tiver. Rebelola, gota tu rebelola, dabesa desegala, dabesa lubuhiru, gota lubu gurguru, lubu fi gurgure, dina di gambul bule, gurale jatu kaba, wore kerasa kaba, wara wari elmatu anano macha kaba, wara wari gerar mata wara kakaba. Hafa furi hafu yo garibe kamale duda gurinda gahu yo malibe kamale bitam bullo bitani yo kala fo le mani dachan gota dachan nira dachani yo kani masenani wasadi makam bade dabe samakam bade Kijiba makambade walala makambade kawalale barata kabe kutuba sisa kijib yuma rabbi badi badi besa o gota goli gale hara gota malik teta Damatnani ayoti abontu wante kabanani amambo dambotu gantanu mamnani ayoti abontu dale fe anani amambo dambotu ayoti abontu amambo dambotu ayoti abontu ele Ponme esa vida, la fíjate. Oh dale bukarebe loli ananga buana kamarebe oh dale bukarebe oh rebo loli ananga buana kamarebe oh dale cha chapsa ki ala wayo sidat dabe
Orebo. Odale, chacha chapse. Chacha chapsa kiya wayo sida dabde. Orebo. Oh yo. Umongura chasaka kayo debite waka. Rebo. Akamar kala lilafu. Itina debisi gafu. Nabo besa fitimbala. Gotale gotu matala. Warani kara data. Gota finina kutata. Louder. I need it. Ejesa jabo la fakara. Wanjabatale rabusi garkara. Jabo la fakara. Ejesa jabo la fakara. Wanjabatale rabusi garkara. Jabo la fakara. Aritu kabi. Otuda kabi. Mata warazi. Doftu jabesi. Adawi kanke. Biye nyachisi. Ejesa jabo la fakara. Wanjabatale rabusi karkara. Jabo la fakara. Ejesa jabo la fakara. Wanjabatale rabusi karkara. Jabo la fakara. Wanjabatale rabusi gargara. Wanjabatale rabusi gargara. Hamile. Galatoma.
Nagaa jirtanii? Na dhageessanii? Warri duubaa sun na dhageessanii? Morkii waan naman goone Edmonton isin duubaa dhuftee isin bira dabarraan isin immoo akkuma daraartuu tulluu san ciniinnattanii bira dabru eddaniimi. Warri Edmonton akkan dhageetti warra qindeessurraa Kaalgarii inni laaffatteerti nutu caalaa jedhaniiti sanbata isin dursanii qopheessan jedhanii isin immoo the best for the last akka jaansanitti. I love this. It's a positive competition. Nama tokkos haa ta'u akka hawaasaattis haa ta'u akka gareetti waan Oromoo irratti wal caalaa bareechanii wal caalaa guddisanii miidhaysanii bal'isanii walirra guddatanii argamuudhaaf wal dorgommiin godhamu. It is positive contribution, positive competition. Wal dorgommiin warra Edmontanii fi Kaalgarii kun ka Oromoon hundi irraa barachuu qabudha. Hawaasa Edmontanii fi hawaasa Kaalgarii lamaaniifuu yeroo tokko arganaaf. Albertaan dhugatti uummata jabaadha. Hawaasni biraatis kana caalaa barattanii akka hojjettan abdiin qaba. Uummanni keenya Kaalgarii edaa waan dho'ifattan qabdanii guyyaa dhumaa fudhattanii magaalaa meeqa 30 ammas deemeetiin jira. Kaalgariin uumaaf duubatti qopheessitee hedduu galatoomaa. Gaafa ittiin 2003 dhufe na fakkaate gurbaan kun faan dardara turan zamana isaanii ani gaafa sillee dullacha. You know what makes me happy? Wanni na gammachiisu tokko ijoolleen isin guddiftan ijoolleen hawaasa kana keessa guddatan gurguddatanii kuun imaama ta'ee jira, kuun paastarii ta'ee jira, kuun immoo cheermaanii ta'ee jira jechuudha. I'm proud of you. This is wonderful. It's really beautiful. Hedduu galatoomaa. Warri biyyas dhuftanii nu gaafattan, warri asiis hawaa maatii keenya bira dhaabattan, warri cabbii keessatti mootummaan biyya kanaa dhiibbaa akka godhu, mootummaan biyyoota adda addaa dhiibbaa godhee nutis akka baanu hojii guddaa hojjettanii galatoomaa jechuun barbaadaa. Hidhamaan garuu nu qofaa miti. Oromiyaa guutuutu hidhaa jira. Oromoo guutuun rakkoo keessa jira. Oromoo qofaa miti, sabaaf sablammii biyya sanii hundatu rakkoo keessa jira. Kanaaf qabsoon keessan cimee akka itti fufu asumaan dhaamsisanii dabarsuu barbaadaa. Galatoomaa warri Kaalgarii. Keessattuu dubartoonni keenya Oromoon akka bu'aa buusu hedduu maaliin hin beeka beektu. Oromoo kanarra naanna'u eegalee gara waggaa 12-13 ta'ee jira. Yeroo duraatiif dubartoonni lakkoofsaan dhiira caalu eegalanii jiran galma keessatti. Oromoon gaafa dubartiin galma guutte Oromoon hojiitti jira jechuudha. Sabi kun hojiitti jira jechuudha. Wanni hawwine bakka ga'u heddii jechuudha. Haasaya qofa osoo hin taane hojii qabatamatti seenaa jira jechuudha sabni kun. Dubartoonni keenya ammallee hedduu jabaadhaa, hedduu galatoomaa. Barbaachisaa taanaan jaarsi ijoollee haa guddisu mana dhiisaa isin wakka Oromootirraa duubatti hin deebinaa jabaadhaan isin hin jaa. Kennaa dubartoota keenyaaf kennitaniif immoo is very touching. Nu caalaa nuti fuultakkee hidhamne galgala sa'a jaatti cufamee ganama sa'a jaatti haa banamu malee nu caalaa karakkate kan nu caalaa miidhame haawwan keenya, haawwan ilmaan keenyaati, obboleeyyan keenya kan dubartootaati. Nu qofa osoo hin ta'iin hidhamtoota hundarra naanna'uudhaan manatti ijoollee guddisaa, nummoo mana hidhaatti qallabaa, qabsoo immoo itti fufaa waan as ga'aniif kennaan arfaaseedhaaf kennitan, haadha warraa caaluutiif kennitan, haadha warraa bakkeetiif kennitan, kan haadha Abdul Jabbaariif kennitan, haadhawwan warraa, obbolaa warraa, warra hidhaa jiru hundaaf waan ta'eef dhugatti waan isaan yaadattaniif kennaa hunda caalaa waan nu kennataniif galatoomaan isin jaa. Zikaa kontrabaandiin fidde jedhanii warri mootummaa akkanarraan fudhanne immoo asumaan itti dhaama. Kennaa namaati amaana warri boolee na jalaan tuqinaa. Eegan ammana jee harri goolabbiidha.
ji'a lamaa ol hawaasa keenya biyya alaa dubbisaa turre. Akeeka lamaaf dhufne. Tokko isin galateeffachuuf, lama haala ummanni keenyaaf qabsoon keessa jirtu wal hubachiifne karrattii gara fuulduraa qabachuu malu waliin mari'annee turree walii akeekne gara fuulduraa tarkaanfachuudhaaf har'a sanumatti fufuudhaan waan hanga ammaa haasayaa ture haga tokko walitti qabee qabxii takkaa lama kaafan jedhu itti daddabalee gara fuulduraa waan hojjetamuu qabu irratti qabxiilee takkaa lama lafa kaa'ee san booda isin wajjin marsaa kanaaf marii xumuraa kan goonu ta'a. Yeroo bal'aa walii kenninee kan mareennu ta'a. Kanaafuu gara marii keenyaatti seennaa jechuudha. Jarman irraan eegalee miti. Jarman duran intarviyu sagalee laafaa tokkoon eegalee na fakkaata akkasiimi. Waa'ee kiraayisiitiin haasa'e. Sabni keenyas, ummanni ollaa keenyattis, biyyi keenyas gaaga'ama hamaa keessa akka jiraniin dubbachuudhaan isin rifachiisuudhaan waan gaddaa isinitti himuun hin eegale. Biyyi sun ummanni keenyas gaaga'ama gosa sadii tokko tokko irratti uumaa tokko tokko cimsaa deeme keessa akka jirtu hubachuun barbaachisaadha. Tokkoffaan siyaasaadha. Waa'ee lolaa haasofnee jirraa, waa'ee adda addaa haasofneerra. Maddi rakkoo biyya sanii duri sarras inni guddaan siyaasaadha. Ta dur dhiifne ta waggaa 4 kanaa irratti yoo kafuulleeffannu taate rakkoon kanaa kan eegale waggaa 4 har'aati. Sirna san duraa qabsoo qeerrootiin qabsoo uummata keenyaatiin ofirraa kaafne gara sirna demokiraasiititti ka sirni abbaa irreen taane mootummaa uummanni filatuun jaaruuf sirna federaalawaa dhugaa ka uummanni keenyaa fi uummanni ollaa keenyaa waliin jiraannu qeefii irratti ittiin bulchee biyya immoo waliin itti bulchu jaaruu kanaaf ce'umsa gara dimokiraasii seenna jenneet itti deemne. Haa ta'u garuu warri aangoo harkatti galfate sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf sirna federaalizimii diiganii sirna yuunitarii durii fiduudhaaf hawwiin qaban ce'umsa gufachiisee baaburri ce'umsa baadhatee deemu sun kararraa hadiidarraa ba'uu isaatitu hunda dura jeequmsa siyaasaa gaagama siyaasaa political crisis gara wal waraansaatti geessee jechuudha. Wal waraansi Tigraay keessa, wal waraansi Oromiyaa keessa, wal waraansi Beenishaangul bakka adda addaa jiru. Sababni isaa kan namni qawwee baatee walitti garagaleef dirreen siyaasaa waan dhiphateef. Dirreen siyaasaa dhiphachuun rakkoo nageenyaa uume. Rakkoon nageenyaa hammaachaa deemuun diinagdee duruu biitii hiyyeetti waan taateef daldalli akka haphatu. Daldalli biyya keessaa akka haphatu. Oomishni biyya keessaa akka hir'atu. Gargaarsi liqaanii fi investimentii biyya alaarraa dhufu akka goggogu godhe. Gootaraan biyyattii jalaan hin dhimmisa. Baasiin lolaaf ni ba'a. Gubbaan garuu bifa investimentiin haa taatu, bifa daldalaan haa taatu, bifa qonnaatii fi oomishaatiin waan hin taaneef qoqqobbiin hoggaa irratti dabalamu gaagama siyaasaa fide. Yeroo ammaatti biyyi sun rakkoo diinagdee hamaa keessa jirti jechaatiin ture. Kana beekuudhaaf maatiidhaaf kan ergaa jirtan akka dabalee kanarraa ka'uu hin dandeessanii jechuudha. Qaaloominni jireenyaa namni mana kireeffatu kiraarraa dhabe waan nyaatu sadi dhiisii tokko nyaatu magaalaa keessatti daara ba'uu sadarkaa dadhabe keessa seenee jechuudha. Political crisis led to security crisis. The security crisis led to economic deterioration. Diinagdeen laaffachaa deemuun immoo securities siyaasas miidhaa deemaa jechuudha. Kanarraa kaanee waa'ee sadarkaa qabsoon Oromoo irra geesse keessa dabartee haasofne. Qabsoon Oromoo barsiisaan faanas jiranii, manguddoonni biraas ni jiranii. Qabsoon Oromoo waan tokko hin dogongorina. Bakka garaa geenyaan kaan hin geenye bakka irraa kaane garuu hin jirru. Waggaa 50-60 har'aa abboonni keenya waggaa eegalan waan Oromoo matanaa aboo ati Oromoo jedhanii itti himuun nama ajjeechisiisa ture. Oromoon
ati Oromoo waggaa jaaniin inni mormata ture an Oromoo miti sadarkaa jiru ture jechuudha hammas of olaalchisanii turan saba san ummata san dadammaysitee qabsoon Oromoo deebiftee jaartee jaarmee siyaasaa miidiyaa itti jaartee bara 1991 immoo Oromiyaa jaarte qubee lafa qabsiifte magaalatti ummanni keenya akka galu hiree uumte jechuudha dhaloota qubee Oromiyaa keessatti jaarametu biirokraasiidhaan walixatee magaalomee qabsoo Oromoo protestan hin deemne hamma 2018tti sirna gita bittaa ormaatiin bitamaa turre 2018 irraa kaafnee garuu sirna gita bittaa ormaa ofirraa buufne sirna cunqursaa jallaa keenyaa jala kufne jechuudha kana dubbanne qabsoon kamiyyuu qabsoon saba kamiyyuu keessattuu qabsoon sirna alagaa ofirraa buusuu irratti godhamu qabsoon sirna alagaa ofirraa buusuudhaaf godhamu qabsoon bilisummaa ummatoota Afrikaa haa taatu ka Eeshiyaa haa taatu ka Laatin Ameerikaa dura sirna alagaa ofirraa buusetti aangoo mootummaa harkatti tuuffata aangoo san eega dhuunfatee booda kursii qabatee san of jala gajjabeessata consolidation kan jennuun san itti aansee aangoo qabatee san halaal godhataa jenna eega qabsoon Oromoo tun eegalte irraa kaasee hangam 2018 waan keessa dabarre agarree jirra bara 2020tti bakka kaan irraa 60 irraa kaafnee hanga ammaatti waggaa laalle gaafiin Oromoo gurguddoon sadii gaafii abbaa biyyummaa ka jennuun maaltu deebi'e maaltu hanqate ka jedhullee ilaaluun barbaachisaadha gaafiin kaan gaafiin duraa eenyummaa irraa kaanee jenneerra reconstruction and revival Oromummaaf Oromiyaa jaaruu Oromummaa jaaruun sun achirraa kaane waggoota 50 dabre kanatti Oromoon akka of beeku godhamee jira Oromoo sirni sunuu 91 irraa kaasee sabni Oromoo jedhamu ka biyya Oromiyaa jedhamu qabu akka jiraatu amanuu dirqisiisuun danda'amee jira Oromoon eenyummaa isaatiin akka boonu ta'uu danda'ee jira haa taatu malee gaafiin eenyummaatis dhibbaa dhibbatti hin deemine tarii parsantii 50 gaafiin lammaffaa gaafii abbaa qabeenyaati weenni takkaa'u qeerransa maaliif duuta jennaan gogaa isaatiif jedhan Oromoon maal cunqurfamaa maaliif miidhamaa ture waggaa jenne qabeenya isaatiif kanaaf gaafiin lammataa Oromoon ka'ee ittiin deeme lafa rabbi nuu kenne irratti qabeenya rabbi nuu kenne irratti qilleensa rabbi nuu kenne irratti nuti irboobsisoo sirna gabroomsaatiif kafaluu hin qabnu qabeenya keenya irratti abbaa nutti ta'a gaafii jedhu ture gaafiin sun tarii nusaan deebi'ee jira maybe a quarter akkam jechuudha har'a Oromiyaa hanga 2018tti 75 lafa deeffanne 91 hanga tokko ni wayyeeffanne 2018 saamichi ormaan irraa dhaabattee saamichi waraabessa keenya itti fufee jechuudha very important to notice this Oromiyaa ormi saamuun irraa dhaabate gareen keenya garuu saamuu itti fufee jechuudha orma firraa saamicha ormaa firraa dhaabne qabeenyi sun garuu ummataaf akka ta'u gochuu hin dandeenyaan gammatti na hordofaa jirtaniimi gaafiin sadaffaa Oromoon gaafataa ture qeetiyya irratti namaan ifii barbaade jibicha boru kormaa haadarra beekan jedhimi Oromoon namaan ifii guddifadhe hogganaan ifii guddifadhe ifii filadhe kaadaaf sabuu kiyya beeku ka dantaa kiyyaaf dhaabbatu filadheetiin ittiin bula seera alagaan narra tumosoo hin taane seera ana kaadaaf balada kiyyaatuma dhuunin bula gaafii sadaffaan Oromoo kaase gaafii mootummaa ofii ijaarrachuudhaati mootummaa ofii filachuudhaati the Oromo question was three fundamentally it was a question of identity it was a question of economy it was a question of governance gaafii abbaa biyyummaa namni tokko eenyummaan isaa gaafa kabajameef qabeenya isaa gaafa dhuunfatee hiyyummaa keessaa ubbaasuu irra carraaqqate gaafa mootummaa ifii filate mirga abbaa biyyummaa guutuu argate jedhamaa jechuudha
Gaafiin sadeen kun hundinuu hirruudha. Gaafiin eenyummaa fakkeenyaaf har'a alagaan afaan kee hin dubbatin siin jedhu hin jiru. Alagaan aadaa kee hin guddisin siin jedhu hin jiru. Garuu afaan keenya guddataa hin jiru qancaraa jira. Aadaan teenya guddataa hin jirtu. Eenyummaan keenya calaqqisiifamaa hin jiru. Maaliifi aadaa saba tokkoo afaan saba tokkoo guddisuun shoorri tokko kan uummataa yoo ta'u shoorri tokko kan mootummaa saniiti. Mootummaan tokko immoo eenyummaa uummata tokkooti irratti guddisuudhaaf dantaa uummata sanii kan dursu ta'uu danda'uudha qaba. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. 90moota keessatti obbo Ibsaan faana yeroo dhufan waan tokko lafa kaa'anii deeman.